Siifin talaa sanuun beeku mee fidi manuma kana kan gadi ba amma daqiiqaa kana keessaan gabba atiin nama mana kana keessa fitiin tala san ajee. Atiin nama. Ani barbaadu asaroolee amiti biyyuma takkaan barbaadu jennanii addunyaa irra yoo jira jedhan deemuu baadhiiseetti jetti. Idda fatee irratti bahar heeru. Boqobbo. Dhaab fattaalummaa kana keessa. Gizee takka ililliidhaa fi bahar wajjaa amma fatiyaa wajjin ta'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في ديغرتوتا channel برا اورو تي في يويا هركفون ilmaan oromoodha kan dhiyoodhaa fi fagoo jirtan hundi keessanuu nagayni keenya khajaalala kan olee irraa burqe bikkuma jirtutti isin haageyon Angasuus ilmaan biyya jajjabduudha. Homaan ta'a rabbi bira jira. Hamzaa qofaa daa'imni Hamzaas ni jirti obboleettiinsa. Anis guyyuma lama sammuu tanaaf fura fudhachiise. dubbiin fatiyaadha akkumatti fuftee jirti namni as gubbaarraa akkamatti wacaa jira jechuudha. Hunoo gartan qobboonis yookiin Abraahim yookiin qobboowud isa faadha kawaan kana keessa harka qabu dubbii jala buunee yaa'u jirra amma deebi'ee akka nama fatiyaadha dhimmuu godhatee fatiyaadha fadootu godhatee waa hin taane haasawaa jechuudha. Waa inni madura haasawis qubaabna akka inni keessa jiruus dhibbarraa dhibbatti qubaabna waan kana. Bikka kana keessa maaltu isa naqe Abraahim yookiin qobboowud bikka kana keessa maaltu isa galche? Isaan kun jaarsaa jaarti. Haya bahar fuudhe akkatti fuudhee futtu. Ta duraaniitis akka qobboon faa wajjiiran fuudhinsa bahar quba qabna. Abraahim akka wajjiiru quba qabna. Tanumaafuu har'aas deebi'ee hogguu kana mafatiyaa wajjiiruutti fatiyaan irratti heerumtee maal fuusuu dandeeti? Akka na jaaso. Akkama dubbii hunda keessatti illig jaa jechuudha. Miciyyoota nama biraa dhabammoo maali? Isiinis ilmoo namaati. Mee kunoo dhageeffadhaa waan qobboowud je qabataman. Mursabtii irraan tanaa tana adeerri keenya Sufiyaan Kariimaa Muusaa abbaan bahar dadarirraa baarillee kolchaan isin ijaa bahar fuudhee arra guyyaa sabtiidha. Yaa boleeyyan kiyya gaamma obsine dadhabne biyyummaa yookiin gandummaa irratti of fuudhisaa. Intala Oromoo takka isiinis maalumoonni kanaa kasin ooftan. Arraan tanatti wajji dhaabbachuu qabdan malee nama xabiyaan isaa akkana laaftu nama miskiina. Ililliidhaa wajji wal taatanii warri fatiyaa irra duultan irraa dhaaphaa. Intala namaa irraa dhaaphaa. Fuusiftan akkatti fuusiftaniifu harka tumtanii fi fuusiftan tanatti miciyyoon viidiyoo duraa sanarrattis naa ililchaa harkadhe waan hin barbaadu jettee asii gara nama guudhaaf asirratti miidiyaa irra baatee waan agartee haasofte jechuudha. Wanni kanaa kun bareedaa miti. Wanni kanaa kun safuudha isin raayis. Dhaaphaa dubbii namaa keessaa. Bahar fuudhee har'a jaartiisaati lamaanuu haa jennu jaartiisaati. Akkatti gaa isaan kana waliif fidee waliif fayyifatu isaa beeka. Maaluma roorroon dila kana geesse roorroon dila kana deemtu tuffiin akkana maali? Mi'eessaa asirra baatanii duraan waan fete ililliidhaaf jira baga rabbi bahar gammachiise baga rabbi ilillii gammachiise jecha dhiisaafirraa miskiintitti maaluma rabbi sin godhe? Mee dhageeffadhaa fatiyaadhaanis bahar waan jiru. Beeku mee fidi manuma kana kan gadi ba amma daqiiqaa kana keessaan gabba atiin nama mana kana keessa fitiin tala san ajee. Atiin nama. Atiin nama. Fidi mana kana keessa siis. Ageeteen laa eegata beekee. Bahar kun hundi waan sirraa fakkaataatii miti sumaaf himna mallee bahar dhaapu amma takka telefoonaan dawwaltee miciyyoon haqa abdi sii gabbaasu jira micoo haan ilmaanii ilmaan keessaa gabbaasu jirtanii garraa. Telefoonaan maalii fi niin fida maal fiduun qabdutti. Fatiyaan mirgasii falmachuu jirti. Mirgasii haa falmattu. Mana sii falmachuu jirti malee mana ilillii falmachuutti hin jirtu fatiyaan. Fuutee mini endeessa akka bar namni dandeenyaan fuudhame bikkatti godhe. Bar rabbiin akkatti halaal lamaa godhe dhalaa tana yoo dandeettiitti qabaatte. Tanaafis waan goote saniifis godhu mana yoo godhu endeessee sanis muuf mana fatiyaan raggalchuu miti.
mana godhii fi khobatti isii baasi. Wanni fatiyaa irra fiddee fatiyaa ammataa dhukkubsitu hin jirtu kana keessa. Wajji jirra fatiyaa bo'aan feete fidi. Wajji jirra. Isii irraan fidiin ititi alam mana godhiif jiraachifadhu jaartee. Asirratti afaan jidduu kaattanii fatiyaa waan asii Abrahaam miisol bahee qobboon asii takka ililliidhaa fi bahar jee asii takka haasoo takka as deebi'ee fatiyaa wajji maali wanni kanaa kun shoora namarra taphachuun dhaabaa waan akkanarraa. Kuni waan hin fakkaanne waan kan rabbiittis hin fakkaanne waan kan namaattis hin fakkaanne ilmoo namarratti oofu jirtan. Haadha ilmaanii ilmaan isii haa guddifattu nagaaniiti. Keessaa harka baasaa. Bahar fuute maa fuutaadhaa miti. Dandehadhu lamaanuu sanis bootaa akka duraan fatiyaa gootee fi jaayizu gootee fi keessa jiraatu jirtu sanis khobatti godhii fi keessa jiraadhu. Ilmaan namaa waliin fixuu feete malee. Nuti fatiyaan ni xuyyeet jennee yaadnu isii ni beekna. Miskiina. Garuu nuti ililliin tun tarra dura waan akkana itti haasofte irraa shakkinee jirra boo haqa barbaaddaami. Ninda gyaar ganama kana waan jechuu jirtan. Siif intalaa sanuun beeku mee fidi manuma kana kan gadiin baa amma daqiiqaa kana keessaan gabbaa atiin nama mana kana keessa fidi intala san ajee. Boo baharni maraattee maali? Maali miciyyoo wayisi godhatte maali? Illaa hanga kana haadha ilmaan keetii tokko duraan akkasii feetu urtii jijjiiramuun dila kana. Maali micoon falasi gootee moo maali? Obbolee soodaappoo siifi ililliin dachiin yoo martanii. Walaa qobboo udiis dhaaphaa. Waan gootan waltaatanii. Akka gundummaa waan gootan. Isiitu nama biraa dhufdan moo maali? Boo nutiitu obboleeyyan isiiti. Ni jirraaf kunoo isii waan feetan fiddan. Dhaabbadhuun achittis qobbood dhaabbuuf katana keessaa. Duraanuu ililliidhaaf bahar jettee waan jirtami isaanuma fudhu maali maasis shoora biraa isiidhatti galchuudhaaf ammaas ililli tonnaquudhaaf ammaas fatiyaa faarsu jirtaa. Kan biraan jirtu ililluma ol deebisuudhaaf fatiyaa faarsaa jirtani garraa. Fatiyaa irratti heerumtee Keeniyaa irraa maarina doonii ni fu maali kan hundi rispoonsara eessa jira rispoonsarri? Ani barbaadu asaroolee amiti biyyuma takkaan barbaadu jennanni addunyaa irra yoo jira jedhan deemuu baadhiiseetti jette. Idda fatiyaa irratti bahar heerumtuu ililli anaatu ispoonsara ta'aaf gama keenya. Dhaabaa waan akkanarraa ilmoo namaa mataan jeeqina. Haadha ilmaaniiti ilmaan isii nagaan guddifattu. Arraan tana fatiyaan maasha Allah abbaa isiillee kabajje rabbi isii haa kabaju abbaa isii dhageesse teesse. Tasiidhaaf nummallee hadaraa fatiyaa ilmaan kanatti laffaate. Ilmaan kana siitutti cinqamee asiin gaate. Abbaan mukaalaatii jaan. Ilmaan kee abbaa mana keetiirra dhiiftee hin deemin. Ilmaan kee jabeeffadhu. Ilmaan keetii hojii akka taatu ta'e Oromoon guutuun soo jirti fatiyaa. Ilmaan kee gattee hatta kan sossooyin. Arra abbaan naguma haasoo malee ilmaan kanaa waan takkan godhu. Arra micoota na hidee keessa kaa'ee ilmaan kanaa an akka yaada kiyyaatti beekadu ni gattiin na mul'ataa waan. Yaada kiyyaatti ilmaan kanaa ni gattiin na mul'ata. Fatiyaa ilmaan keetti laffaate. Aartee akka aaranii mukaan darban jette Oromoon aartee ilmaan kee mana keessa dhiistee mana kee dhiistee abadan wanni feete san haa deemtu malee isaan sirraa fagaatin malee hin beeyniin siin jabaa waan fedhe siin joos dhageenya akka baarsirra dawalee ililli sirra galchuudha amma dalaga jirtiiti waan ji'a hunda dhagoo jirra waan sirra dawalus agarree viidiyoo tana laaleet immaan ilmaan kee keessaan bayin obboleetii taniin siidhaamuun obbolummaa oromummaa namummaa taniin siidhaamu ilmaan kee keessaa hin bayin qotaan godhan jiin kafedhe qotaa godhe itti qottortoo malee kanuma qota seenisan qottoritti haa ta'u malee ati qotaan godhin akkuma amma dura nagaan deemu jirtutti nagaan ilmaan keessa taa'e ilmaan kee hin facaasin antaniin siin joofatee haa ta'e obboleetii xiyya siin jaaladha. Siin kabajaas rabbi si haa kabaju malee abbaa keetis kabajjee ni garra. Taniin siidhaamu fatiyaa ta'e ilmaan kee keessaa gadi been bicha tanaan siidhaama. Maaliif koottaate? Ilmaan kee kana itti laffaate ilmaan kee kana dhabde ilmaan kee dhiiftee gabbaatee aareetiin gabbeette ilmaan kee kana dhabdaan na mul'ataan fatiyaa. Haga barbaaddaami. Wanni isaan oofan achi sirraa haa qabu hunda isaanii rabbi ni danda'a insha Allah. Si achi dibbee haa oofatan.
waan oofu jiran tana gartaami badii isaan laaqatanii deemu jiranii tana yoo itti bahan haa laaqatanii suma achitti ati wajjin laaqatii mana kee keessaa gadi hin bahin kilma tasii dhaabnu fatiyaa teenya dhaamsa obbolummaa tanaan sii qaban maasan arra bahar raanee arra bahar wayiitti godhame malee dhiiroo bahan maal ta'e maal ni maraate waan akkanaa takkaa irratti hin garre arra miciyoo tanaa tahee hogguu kana sirra duulate haa ilmaanii yoo ati waa ittiin hay maal eenyuun dhorka waan isarraan fakkaanne haasawaa jira laalaa jirra boo bahar nurraa dhaabbu mee takka dhaabadhu eessaan jira if laali baar akkamatti iyyuun dura takka jaaritteettiin waan jechuu dura an eessaan jira irraa tana haadha ilmaan kiyyaa kana isa mufachiisuttiin jira moo gammachiisuttiin jira dhaabadhu if laali mee dura if laalleti akkamuu waan agartee haasawaa jirtaa fiidee fuute fakkaatan akka keetis dura deeme si fuusise amma asirra bahee duraan ililliin heerum qabdi jecha asii deebee fatiyaa kuni waan laal waan akkanaa firraa beeti fatiyaanuu qobbo adeero abbaaif kabaji wal nu dhabsiisin bikka kana keessaa waan qabdoti sii galaa nuti wanni osu baasee nu iyyuu jiru miskiintiitan akka godhuu nu iyyuu jira hin dhiifnu iyyummaas abbaan fedhe waan keenya keessaa baasaa jiru hin baanu shira deemu jira kana abadan micootanas keessa dhiifnee nu hin baanu nutis waan isin oofaa jirtan ol baafna ni haasoynaas eenyu kana dhorku koottaan dhorkaa yoo dandeessan. Akka baarelleefu haras imaltaayee jira. Sinif gara daawwattoota kiyya. Hayyame eenyuutiin dadarraa ka'ee abbaan bahar Sufiyaan Karimaa Muusaa Hussein. Qobbo dhaabbooti fan isaanii jaarsaa harti walitti ati bikka kana hedduu seentee baarii hojii taatee fatiyaa irra duuta takka fatiyaa waan akkanaa dhaabu gaararraa nama fuula sagalii hin ta'in fuulli kee takkuma haa ta'u sii galaa deeroo maaluma wanni isin jirre waan akkanaa ta'ooftan faashina zabana bilaaxoos kanurraa dhiisaa deeroo addunyaa muxawwara waan takka dhokatattis dalaguu hin dandeessan amma wanni isin arra haasottan isin jalaa baate itti ol taatan baar fuusiftan isin jalaa baate isin warri dura deemee fuuse qobboo uffadha gocha isi haati haasotteetu hima akka ati fuusifte mushoo soon ijatii jaan arkin akka ati fuusifte gocha ati haasotte bahar ililli fuudhu qaba maal jetteetu akka haati dura deemtee isaa hojii taatee isa fuusifte nuu gala arra deebitee kanama fatiyaa hojjiru gaafaan nama waraantanii eegee nama haasasuu dhiisaa wanni kana haftee jirti. Mixaaxar nama kaysanii nama haasasuu dhiisaa deeroo. Miidiyaan keenyas ni haasawa kaaduba. Nama isa dhorkoo laalaa haa haasawu ni haasawa. Maaluma ati qabboo waan hin taane keeseentee bikkuma tanaahuu fuudha baharuu si harka keessaa ba. Dhaab dubbii fatiyaa keessaa. Dhuga siimna jaalattuu jibbituun dhaabbattaa miti dhaabu. Hordoftoota kiyya. Arra akka garaan isin gubatee jira ni garraa asirratti koommantii isin laalaa jira. Wallahi dhuga garaan isin gubate. Insha Allah rabbiin fatiyaa ammallee gubba godha takka yaadina. Rabbiin fatiyaa gubba godha. Maaliif waan itti waadiniif dubbii waada. Fatiyaan nagaa hojii deemu jirti baarii itti waadu jira. Fatiyaan kan rabbiittis bikka guddoo harkatti. Kara ilmoo namaatillee bikka guddoo qabdi. Siigalaa onnee namaa keessallee bikka guddoo qabdi isiin. Waan takka hin balleessine waan gootee qabdi. Miskiinni rabbii waan takka hin balleessine. Hordoftoonni keenya hordoftoonni isiitiis galatooma akka isin isii hojjetamaa jirtan ni garra nuti. Tanumaafuu du'aa hin cinaa dhaabbadhaa. Du'aa hinuufis godhaa. Rabbiin insha Allahu ta'ala isii gubbaa haa aansu. Isinii galaa. Qobbo waan hin taane keessaa dhaabbooti. Bikka kana siitu harka keessaa qaba. Hujiitee ibsa akka ati bahar wajji deemtee fuusifte hujii ati haasoo jirtu ibsaa jechuudha. Arra deebitee akka nama fatiyaa wajjiruuf gootu. Dhaab attaan siyoo dubbii namaa keessaa gad dhaabu. Hanga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaan hordoftoota keenya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.